Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Taansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraa affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan. Jajjabeeffadha laayik sheer godhu hin dagatina. Kallattiimaan gara mata duree oduu amma qabaddetti yeroo darbu oduun jalqaba. Ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantii kiristaanaatiin akka guutuu biyyattiitti baadiyyaa fi magaalatti guyyaa har'aa sirna ho'ane kabajamaa jira. Ayyaanichi haaluma amantiin hayyamuun seera isaa hordofee raawwatamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo bakkoota garaagaraa irraa argataniin ibsanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru. Cimee itti fufuun tibbana haala adda ta'een gaggeeffamaa jiraachuun gabaafamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana lola bakkoota garaagaraatti fufteedhaan raawwataa jiruun injifannoo gurguddaa argataa jiraachuu fi bakkoota hedduu to'ataa jiraachuu loltoonni mootummaa hedduun harka kennataa kan jiranii fi hedduun booji'amaa jiraachuun meeshaalee waraanaa hedduu qabatanii gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan meeshaa waraanaa hedduu kan biyya alaa deemnee baasii fi xaarii meeqaan fiduu qabnu asumatti nu badhaasaa jiru jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u mootummalleen gama isaatti guutuu Oromiyaa keessatti opereeshinii gaggeessaa jiruun milkaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa isin biraan kenna. Dhumarratti oduu ispoortii qabna. Oduu ispoortiitiin oduu dinqisiisaa tapha kubbaa miilaa geeba Afrikaa 35ffaa kalee galgala taphatame Seenegaal Moorookoo mo'uudhaan yeroo lammaffaaf mo'attee jirti. Dorgommichi taatee hedduu keessummeessee jira. Dorgommicha gaggeeffamaa ture irrattis morkiin cimaan mul'atee jira. Morkii cimaa mul'atu qofa miti. Taphichi ture kubbaan miilaa Afrikaa sadarkaa guddaa irra ga'u kan agarsiisee fi kan mirkaneesse jechuudhaanis dinqisiifannaa argatee jira. Oduu isaa isin biraan geenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjinis wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa dubbane isiniif dhiyaatu. Duraan dursinee hordoftoota amantaa kiristaanaatiin baga ayyaana cuuphaa geettanii isiniin jennee jirra. Ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantaa kiristaanaatiin har'a guutuu biyyattii keessatti kabajamaa jira. Ayyaanichi magaalotaa fi akkasumas baadiyyaa Itoophiyaa guutuu keessatti har'a kabajamaa kan jiru yoo ta'u hordoftoonni amantaa kiristaanaa haaluma amantaan isaanii hayyamuun sirna ho'ane kabajaa jiru. Filma viidiyoo irratti argitan kanan sirna faarfannaatti fi akkasumas sirnoota cuuphaa bakkoota garaagaraatti gaggeessuudhaan sirnichi kabajamaa kan jiru ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Bataskaana Ortodoksii Tawaahidootti taabotonni bahanii bakka bulmaataaf qophaa'etti bulanii jiru. Ganama har'aa bakka taabonni bulanitti sirni cuuphaa raawwatamee jira. Guyyaa kana immoo hordoftoota amantichaatiin faaruun kadhannaa fi akkasumas sirnoota garaagaraatiin dabalamuudhaan gara bataskaana bahanitti ni deebi'u. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimeetti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti haleellaa cimsuudhaan mooraa waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuu fi akkasumas mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuudhaan bobbaatu irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwataa jiruun miidhaa guddaa loltoota irratti dhaqqabsiisuu fi loltoota hedduu hojiin ala taasisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'a giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisee jedhee jira. Akkasumas lixa Oromiyaatti aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli cimaan deemaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fuursetti humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Amajjii 17 2026 guyyaa tokko dura jechuudha aanaa Harxummaa Fuursee qorii bakkoota garaagaraatti haleellaa kan raawwate ta'u waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksisu yoo ta'u bakkoota mudhii ajoo fi akkasumas bilbila jedhamanitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun meeshaalee hedduus irraa hiikatuun kan haleellaa irraa hafte bittinneessee yookaan baqachiisee gara irraa dhuftetti deebisuudhaan injifannoo irratti argatu odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Gara biraatiin immoo tibbana Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli cimee kan itti fufe ta'u waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u lola cimee itti fufeenis miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan loltoonni mootummaa hedduun
mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan yookaan lola dhiisuudhaan bakkoota garaagaraa irraa hidhannoo guutuu wajjin meeshaa xiqqaa hanga guddaatti qabuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa jiran jechuudhaan beeksisee jira. Bakka hedduuttis humni guddaan kan booji'ame ta'uu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo. Loltoonni booji'amanis yeroo gaafiif deebiin taasifamuu fi hedduun isaanii dirqamaan kan dhufan ta'uu kan ibsanii fi hedduun isaanii haadhas abbas kan hin qabne maatillee kan hin qabne ta'uu fi rakkoorraa kan ka'e garanaa kan dhufan ta'uu himatanii jiru. Warroota harka kennatanirraa muraasni kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'an isaan kunneen gammachuudhaan simatamullee himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee hidhannoo guutuu waliin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu isaanii ibsee jira. Gama biraatiin immoo loltoonni mootummaa meeshaa xaarii fi baasii meeqa itti baafnee biyya alaa irraa silaa galchinu hedduu haaluma salphaan asitti nuu fiduun nu badhaasaa jiru jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo dubbatee jira. Isa kanaanis tibbana meeshaa waraanaa hedduu waraana mootummaa irraa hiikkatuun mooraa waraana bilisummaa Oromootiif galii taasisuu beeksisee jira. Mootummalleen gama isaatti duula waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa balleessuu jedhu cimsee itti fufuu fi duula gaggeessaa jiruunis milkaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan duula bal'aa lixa Oromiyaatti tibbana gaggeessaa jiruun hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan jedhee jira. Gama biraatiin immoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo boojine jechuudhaan nama tokko irratti wiigii itti uffisuudhaan qawwee lama mormatti diruudhaan magaalaa keessa oofuun hawaasni akka daawwatu taasisuudhaan agarsiisa raawwatanii jiru. Inni kunis miseensa waraana bilisummaa Oromooti miti jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haalee jira. Namni meeshaa itti hidhuun wiigii itti diruudhaan miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhanii humnoonni mootummaa magaalaa keessa naannessan kun kama isaan bobbaafatanii fi akka isaan barbaadanitti saamaa turee fi amma immoo waan lolarratti booji'ame fakkeessuudhaan uummataan ittiin gowwoomsaa jiru jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama biraatiin immoo loltoonni mootummaa maqaas garaagaraa namoota nagaatiitti maxxansuudhaan tarkaanfii yookaan haleellan namoota nagaa irratti raawwatuun lubbuu galaafataa jiran itti fufuu fi qabeenya namoota nagaa barbadeessuun cimee itti fufuu beekamee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa godina Matakkal aanaa Wambaraatti gandoota uummanni Oromoo itti jiraatu manneen isaanii guutumaan guutuutti barbadeessuudhaan balaa hamaa irratti raawwatan jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Manneen uummataa lakkoofsan baay'ee ta'e qabeenya wajjin waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jechuudhaan osoo meeshaan tokkollee keessaa hin baafamin osoo oomishni galfamellee jalaa hin baafamin manneen uummataatitti ibidda naquun yoo xiqqaate manneen 50 ol gubatuu jiraattonni dubbatanii jiru. Haleellaa raawwataa jiraniinis uummanni baadiyyaarraa baqatee akka gara magaalaa galu taasisaa jiran jechuudhaan jiraattonni yaada maddeen odeeffannoo garaagaraatiif kennanii jiru. Oromiyaa bakkoota garaagaraattis haaluma wal fakkaatuun haleellaa fi miidhaan garaagaraa qabeenya saamuun qabeenya mancaasuu fi lubbuu namoota nagaa ajjeesuun itti fufuu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa maddeen odeeffannoo garaagaraatiif odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Oduu ispoortiitiin dorgommiin waancaa Afrikaa 35ffaan taateewwan dinqisiisoo garaagaraatiin dabalamee ol aantummaa Seenegaaliin xumuramee jira. Viidiyoon gabaabduun tun yeroo geeba fudhatanitti hamilee isaan qaban kan agarsiiftudha. Seenegaal waancaa Afrikaa 35ffaa kaaftee jirti. Waancaan Afrikaa 35ffaan qopheessummaa Morokootiin magaalota Morokoo garaagaraa keessatti adeemsifamaa ture kaleessa shaampiyoonummaa Seenegaaliin kan goolabame yoo ta'u gareen biyyoolessaa Seenegaal leenconni Taraangaa garee biyyoolessaa Masrii mo'achuudhaan xumuraaf yoo dhaqqaban gareen biyyoolessaa Morokoo leenconni Atlaas garee biyyoolessaa Naayijeeriyaa mo'achuudhaan xumuraaf dhaqqabanii walitti dhufan. Haaluma kanaan taphni xumura waancaa Afrikaa 35ffaan magaalaa Raabaat istaadiyeemii mootii Moolaa Abdallaa irratti Morokoo fi Seenegaal jidduutti adeemsifameen diraamaa garaagaraatiin dabalamuudhaan Seenegaaliin geeba dhungachiisee jira. Leenconni Taraangaallee yeroo lammaffaaf geeba kaasanii jiru. Tapha garee lamaan gidduutti tureen dorgommiin cimaan mul'atee jira. Biyyoota lamaan gidduutti adeemsifame daqiiqaa 90 keessatti gooliin hin lakkaa'amne. Taphichis baay'ee hawwataa ta'uu fi taphni kubbaa miilaa Afrikaa akkaan guddatu kan agarsiise ta'ee jira. Daqiiqaan 90 dhumte daqiiqaan dabalataa 8 dabalamee daqiiqaa 80 keessattis gooliin osoo hin galin hafee jira. Dhumarratti gara daqiiqaa dabalataatitti deemame daqiiqaa 92ffaa irratti Ismaa'eelaa Saar Seenegaaliif goolii jalqabaa galche. Garuu abbaan murtii goolii tana ni haqe. Sababnis Jiyaan Indaala
balleessaa Ashraf Hakimii irratti raawwate jechuudhaan gaarillee osoo hin laalin haqee jira. Makaaniin immoo Morookoon rukuttaa peenaalitii argatte. Yeroo kubbichi dhiitamu taphataan Senegaal Malik Diouf saanduqa peenaalitii keessatti kan Morookoo Biraahim Daayizii harkisee lafaan dhahe. Abbaan murteellee VAR ilaalee daqiiqaa 90 eda'uu 8 irratti Morookoof peenaalitii kenne. Kun immoo mormii cimaa kaase. Gareen Senegaal hanga dirree bahutti deeman. Kana booda garuu akka dirreetti deebi'an taasifamuudhaan daqiiqaa 102 irratti gareen Morookoo rukuttaa peenaalitii raawwate osoo hin galchin yookaan immoo hin milkaa'in hafee jira. Leenjisaan garee Senegaal Pape Thiaoun adabbii peenaalitii kenne hordofe miira keessa garuudhaan gareen Senegaal guutumaan guutuutti dirree akka bahu ajajuudhaan dogongora hojjetee jira. Ajaja kanaanis taphattoonni hundi ajaja kana fudhatuudhaan Saiduun alatti yookaan Sadio Maneen alatti hunduu dirree yaa'anii turan. Garuu gara dirreetti deebi'uun gareen Morookoollee rukuttaa peenaalitii raawwate. Rukuttaa peenaalitii raawwateenis osoo hin milkaa'in hafe taphni duwwaa fi duwwaadhaan xumurame. Sa'aatii dabalataa daqiiqaa 30tti ce'anii daqiiqaa 30 keessatti Senegaal galii takka galchuudhaan Morookoo mo'atuudhaan waancaa kaasuudhaan abbaa injifannoo ta'ee jira. Senegaaliif galii kan galche Vilaariyaaliif kan taphatu Papa Gueye daqiiqaa 94ffaa irratti goolii lakkoofsisee jira. Tapha daqiiqaa 157 fudhate kanarratti Senegaal tokko duwwaadhaan Morookoo mo'uudhaan yeroo lammaffaaf waancaa Afrikaa kaastee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Nageerottaa nutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.